الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أكما تربان دربي كان عندنا واداسني سيني ترتي سغنتان كينيا جيبي ميديا الرتي تربانيتي ألتوكو دياتو كان همكا إناجد وكان تربان كان في كان مرساج الكبا إن شاء الله كنو حد أجل كبير جدود. Egaan sagantaan gibee miidiyaan himmu kaayinaa jechuudhaan torbanitti isiniif dhiyeessu kan jalqabaadha. Sagantaa seenaa jedhuun eegala. Mee sagantaa seenaa kanaan jalqabuun maaliif akka barbaachise obboleessi kiyya Mansuur naaf dubbata. Egaa Muaz sagantaan jalqabarratti seenaadhaan jalqabne sagantaa himmu kaayinaa keenya namni tokko taphatee waliin jiraachuun waan darbe seenaa boonsaa yoo qabaate akkasumas immoo fuuldurri isaa ifa yoo ta'e waan ta'eef nummoo ummanni muslimaa akkasumas ummanni biyya kana keessatti ummanni Oromoo akka jirru kanatti seenaa hedduu boonsaa qabna. Kanaafuu seenaa hedduu himamuu qabu kan hedduu utuu hin himamin daddarbe seenaa namoota hedduu egaa jalqabumarraa kaasee akkaataa itti impaayeroonni muslimaa adda addaa itti ijaaraman ammas biyyoonni muslimaa hedduun itti jiranu kana malis biyya keenya keessa gizee dhufnu seenaa gurguddaa namoonni dabarsan kan akka Abbaa Jifaar Xalahaa kan akka Jarahoo Jeneraal Waaqoo Guutuu akkasumas illee Jaarraa Abbaa Gadaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa tokko lama inni Sheek Misbaahuu Shamsaddiin akkasumas as dagaadenuutti akkamitti namni tokko amantaa ofiitii fi qabsoollee akkamitti geggeessa akka inni ture maal akka ta'e hawaasa dargaggeessa kanas hubachiisuun barbaachisaa waan ta'eef jalqaba seenaa keenya beekuun dirqama waan nutti ta'eef sagantaa kanas jalqaba sagantaa seenaa goone inshallah sagantaa seenaa keenya hadhaa irratti fagoon dannu biyyaan alan deemnu biyyuma keessatti asuma naannoodhuma shumburaa qoree irratti maaltu akka ta'ee ture kutaa jalqabaa isaa ilaalla jechuudha. Amma gamanumaanu gara seenachaatti achi adeemnu inshallah sagantaan lola shumburaa qoree irratti maaltu ta'e isa jedhu kutaa tokkoffaasaa hadda ilaallaa walumaanuu hordofni adeemnu amma sanatti turtiin keessan seenachaa wajjin haa ta'u nu eegaa. Seenaa lola shumburaa qoree. Duulli guddaan seena qabeessa ta'e kun murannoo fi gootummaa Imaamu Ahmad keessatti ifa bahee mul'ate lola shumburaa qoree jedhamee beekama. Imaamichi achiin durattis dirree lolaa hunda keessatti injifannoo gurguddaa galmeessisaa ture. Haa ta'u malee lolli shumburaa qoree kophaa isaatti lola murteessaa waan ta'eef seena qabeessa ture. Lolli sun onnee waraana Atsee keessatti baay'isee kan haamilee jaraa doomse ture. Waraanni shumburaa qoree Adaamaa fi Bishooftuu jidduutti argamtu naannoo laga Moojoo keessatti geggeeffame. Imaamu Ahmad loltoota isaa eega sirnaan ajajoota jalatti ijaaree gurmeessee xumuree booda bakka garaa garaatti lola wal faanaa geggeessaa ture. Suqaallaa bakka jedhamturraa ka'ee gara naannoo laga Moojootti bobba'e. Bitootessa 7 bara 1929 imaamichi bakka waraanaaf tarsiimoo gaarii qabdu filatee loltoota isaa laga shumburaa qoree qubsiise. Waraanni Ibn Dingil akka Imaam Zuqaallaa gadi dhiisee deeme waan hubateef achumaan hoomaa waraanaa isaa guurratee hanga Moojootti faana bu'ee dhufe. Lolli shumburaa qoree yeroon eegalamu dhihaate lolli jalqabuuf deema. Bitootessa 11 Libna Dingil humna waraanaa abbootii fardaa 16,000 waraana lafoo 200 fidee diriirsee dachii dukkaneesse. Imaamu Ahmadis gama isaatiin waraana abbootii fardaa 560 fi waraana lafoo 12,000 qopheessee jira. Lakkoobsa waraanaa imaamichaa fi baay'ina hoomaa waraanaa kiristaanaa ilmaa dheeressaan akkas jechuudhaan ibsa. Baay'inni waraana Libna Dingilii fi gootummaan ajajoota waraana isaa onnee loltoota Islaamaa dhahachiisuun isaan oolle. Ahmad Ibrahim garuu onnee murannoo qabduu fi ejjennoo loltoota isaa abdatee waraana Libna Dingil baay'inni isaa hangana gahu osoo hin bir'atiin rifatuu tokko malee ittiin loluudhaaf qophaa'ee eeggate.
bara dheeraadhaaf kan muslima caccabsaa fixaa ture waraanni Atsee Libna Dingilii fi loltoonni Imaamu Ahmad wal haleeluuf wal afoo hejjan. Jihaanni jalqabuuf dhiyaate waraanni imaamaa keessaa gareen da'awaa dabballoonni islaamaa lallabuudhaan muslimoota kakaasuu jalqaban. Barsiisaan qur'aanaa Sheek Abubakar bin Nasraddiin bin Muhammad kan jedhamanu maalummaa jihaadaa loltootaaf ibsuudhaan da'awaa godhee kakaase. Qananiin jannataa dhangaan achi keessaa maal akka tahe himee fi hawwisiise. Bilisummaa islaamaatiif jecha lola keessatti obsa jabaadhaan akka gadi dhaabbatanii loluu qabanu ibseefi. Shahiidummaa yookiin wareegama argachuun sadarkaan isiin qabdu Rabbiin biraa filatamaa fi badhaafamuu akka tahe yaadachiise. Mujaahidoota bobochise. Dhaamsa gaggaarii loltootaaf dhaame. Maayii irratti qur'aana keessaa boqonnaa 9 lakkoofsa 111 akkas jechuudhaan jaraaf dubbise. اللهم حريصت الإمام أحمد بن إبراهيم الغزي اللهم مؤمن توتر لبو إساني في قبين إساني بتته رك إسا جنة قبسي في جرا مؤمن تون كرا ربي إردني قبساء نأجيسا نأجيفمن وان كانت قمت أكتاسي سوته جيسا أبدتشي سادا توراتين إنجيلي في قرآن كيستي دبت جرا ربين چالات وان وادا سين والنقوت مال تجرا وان gurgurattan kanaan gammada kun milkaa'insa guddaadha. Yeroo kana haamileen loltootaa guutamee jihaadaaf kaka'e namuu islaamaaf jecha wareegamuuf murteeffate. Lola haa eegallu jechuudhaan imaama gaafatan. Imaamni garuu bakka keessan qabadhaa dhaabbadhaa hanga jarri tarkaanfii isin irratti eegalanitti isin callisaa eeggadhaa. Meeshaa keessan of eeggannoodhaan qabadhaa. Uffata lolaa akka isin irraa ittisu kaloorraa tolfame uffadhaa. Rabbiin yaadachuu zikrii gochuu waliin yoo tahe malee tarkaanfii tokkollee miila keessan bakka irraa hin sochoosinaa jechuudhaan waraana hubachiise. Ofii isaatiifis yaa Allah hunda keenyaafuu warra obsaan diinii keetiif qabsaa'ee injifatu nu taasisi jedhee Rabbiin kadhate. Waraanni Atsee akkuma aadaa jaraa muslimoota irratti tarkaanfii eegalan achumaan lolli jalqabame. Sagantaa seenaa Shumburaa Qoree irraa barumsa guddaa akka barattanii fi akka itti bohaartan abdii guddaa qabna. Sirriidha. Sagantaa lola Shumburaa Qoree kana keessaa wanti fuudhamu hedduutu iyyuu jira waan ta'eef kutaa lammaffaan isaanii immoo hedduu kan nama hawwatuu fi lola sana keessatti Imaamu Ahmad maal akka godhaa ture sirriitti kan mul'isuudha. Inshaallah sagantaan kun torban dhufu kan itti fufu ta'a. Mee sagantaa hin mukaa'inaa keenya har'aatiin jidduutti asuma istuudiyoo keenyatti sagantaa Ramadaana keessa mudannoon tokko tokko jiraachuutu mala. Obboleessa kiyya Mansuur Ramadaana keessa maaltu mudate yookaan mudannoo akkamii quba qaba kan jedhu isiniin gaha. Mudannoon qabu mudannoo yoo miti guyyaa tokkotu faxirii faxarroo waan dubbatame an dhagaye wayii hedduu na hawwate tokko jira. Innis maali asuma Toobbaa kanatti jedhan yeroo tokko Toobbaadhuma kanarratti faxirii faxaramee kaa'amee bunni wal waamamee dhugamaas akka aadaa Jimmaatti bunni yeroodhaan wajjin dhugamaa akkuma beekamu. Achitti bunni dhugamuudhaaf wal waamamee achitti bunni dhugamuudhaaf wal waamamee jennaan amma namtichi tokko araba wayii jira kan Yamaniidhaa dhufee achi ture jennaan amma mana nama guddaa wayitti walitti qabamanii buna dhuguudhaa ta'anii amma arabichi taa'ee akkana godhee ofitti afarsaa ta'aa jira jismiin isaa gubeeni jennaanii namtichi tokko jiru abbaa qalbii jedhamu isaanii booddee isaan gaabii guddaa isaa harkisaa dhufanii dhumayyii ta'anii booda barruun kifatuu ta'e namtichi. Baricha banaa jedhe olacha banaa maali hin qorraa jiraa jedhan isaan lakki hin gubaa jiraa jedhe booddee hin gubaa jiraa jedhamee barriin banameedha achumaan akkamitti garaagarummaan kun dhufeenii utuma dubbatamu achumaan furdina waan arge kaa'e lakki jedhan abbaan qalbii maal inni ree jennaan mee waan itti faxarte himii jedheen walitti himnu jedhamee walii galame jennaan inni himii jedheen abbaa qalbiitiin ati himi dura jedhaniin jalqaba jedhe tamriidhumaan hin fuudhee lulluuqqadde jedhe itti aanee shoorbaan dhuge jedhe. Faxiiraan dhufee foon dhufee kanas nyaadhee jedhee dubbate waan danuu hime achumaan jedhanii abbaan qalbii ilaalanii eemee keessa nuu himaa innaan dhiisati jedhaniin
ani nimu kan kanaa ibiddi sitti hin qabatiin bareedduu jirtaa jedhanii jedhama. Isaan immoo himuu didanii isaan qixxaa boqqolloo fi raafuutti faxaranii dhufanii. Jennaan gaafa sana badhaa kolfinee tapha hedduu dabarsaa turre kanan na mudatee naanii amma yawwanaa qalbii koo keesseera garaagarummaa nuyi fi jara gidduu jiruu fi ho'inni qaamaa keenya illee maalirraan akka inni dabaluu danda'u kanarraan yaadadha. Egaan sagantaan keenya kan itti aanu sagantaa keessummaati. Sagantaa keessummaa keenya adda irrattis dargaggeessa hedduu nama ajaa'ibsiisu an bareeche mucaa kana ajaa'ibsiifadha. Sagalee namoota hedduu fakkeessuu ni danda'a. Kana malees dandeettii adda addaa qaba. Hojii adda addaa illee hojjeteera. Keessummaa kana wajjiniin turtii kan godhu inshaallah anuma. Kanaafuu mee keessummaa kana wajjiniin wal isin barsiisnee dhufnu keessummaa keenya booddee deebinee wal argina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Hordoftoota Gibee Miidiyaa. Kun sagantaa Immukaa'inaati. Sagantaa Immukaa'inaa kana keessatti keessummaa hedduu nama barsiisuu fi muuxannoo hedduu irraa barachuu dandeenyu isiniif dhiyeessina jechuudha. Kanaafuu hadha keessummaa tokko bukkee kootti qabadheen jira. Keessummaa kanaan asumaanu gamanumaan wal barraa inshaallah obboleessi keenya maqaasaa fi akkasumas bakka jiraatu maalirraa akka jirullee asumaan akka nu beeksisu gaafanna inshaallah obboleessa keenyattan isin geessa. Inshaallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hordoftoota Gibee Miidiyaa hundaaf Imraan Xaahir jedhama. Maamila Gibee Miidiyaati. Egaa obboleessi keenya Imraan barumsaa wajjiniin gizee tokko tokko hojii nashiidaallee hin hojjetta. Nashiidaanii fi barnoonni akkamitti wal duukaa deema? Kennamni duraan dursee bismillah kennamni uumamaa yoo danuu jabeessa malee yeroo keessatti jala sassaabachuu danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf wanta uumamaa rabbi si kenne sana xaala fayyadamtu irra caalaatti itti gammadda qalbiin keellee gammachuu qabu akka haara galfatti akka nama dadhabee waa harrafatu wayiiti malee yeroo keellee baay'ees hin fudhatu garuu hanga danda'ameen lamaan isaa baalaansii godhaa deemuun barbaachisaa ta'e inshaallah namoota. Obboleessi keenya Imraan nashiidaa mataasaa hojjechuudhaan daranuu kan inni ittiin beekamu nashiidaa namoota hedduu fakkeessuudhaan akkasumas sagalee hedduu baay'ee hawwataa qaba. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma lana rabbun siwa ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء وجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ما شاء الله obboleessa keenya rabbi siif dabalu mishaariin kana utuu dhagaye namni bakka nabu arabiif jira jechuun isaa hin oolu. Egaa obboleessi keenya Imraan turtii nuti isaa wajjiniin godhaa jirru ammas akkuma kanaan itti fufa. Mishaariidhaan alattis nashiida nama biraa arabiffaan ni fakkeessita. Akkasumas Ahmad Bukhaatir illee ni fakkeessita. Yaalta keessattuu nashiidaa Ahmad Bukhaatir keessa zawjatii nashiidaa jedhu bareechitee fakkeessita. Tokkoffaa nashiidaa kana akkati irra deebitee dhaggeeffata turte moo akkamitti nashiidaa kana fakkeessuu dandeesse? Lammaffaa moo mee nashiidacha akkanuu jettu? Nashiidichi kun maaf isaa akka fedhatan naan galle egaa nashiidichi baay'ee namatti tola miirri inni itti dhiyaate jechuudha. Dhugaadha. Waa'ee zawjatii gaafa ga'e ana akka sabbaabu. Khayr inshaallah. Isaa keessaa kan baay'ee jaalladhu jechuun isa jechuudha malee nashiidaa isaa qofa miti kan. Mee nashiidacha nu dhageessisi. أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت عجب الله ما شاء الله بوليس غنغو ما شاء الله ربي سي فداولو نشيدا فان رموتي مي اسيتي غيري واسديبينو نشيدا فان رمو نموت هيد وقتي فكيسه تجرا كان ماليس مو تيرودن وكان سرا دغاو تو كجرا
innis nashiidaadha. Namni wayii biyya alaa deemee ka'ee akkaataa itti hajjii dhaqee ittiin deebi'ee barreessee kan inni kaa'ee jira. Nashiidaa sana yeroon dhaga'u guutuu isaa barreeffamaan akka argattes quban qaba. Inshaallah wanta sana haaromsitee naan dhageenya ta'uu danda'a. Mee nashiidaa sana irraa xiqqoo siinuu jedhime. Egaa Shee Aliidha. Shee Alii jedhani asii yeroo sanatu jira yeroo hajjii suni akkammaa kana konkolaataan akkammaa kana gahaa miti bileeniin sunis akkammaa guddaa kanaa miti. Noon bichuu wayitti fayyadamamtee qaayidaan siisii dhumatu baraka rabbi keessa kaayinaa ittiin deemtee dhufamti qaayidaan. Isa barreessanii piroosesii hunda barreessanii keessa kaatanii jechuudha. Shee Alii yeroo sanaa. Shee Alii jedhamu eessa? Naam inshaallah. Jalqaba alaasii kaatu akka yeroo duriitti gabarii maabarii maalodhatti waa barreessitee asii baatu. Waan akkasii piroosesii akkanaa jira. Kanaafiyyee noo dhufe waraqaan amree jarreellee qaman baree ganga baree maabaree ammas kan waradaati warqaayinaati. Indaayina Addis Ababaa dhaqeensi masagabaa booda zuhmaan saajabaa yoo walga'e achitti warqaayina. Zuhmaatu namni yoo achi torgee warafaan sin ga'u taraa dabareen sin ga'u iyyee durseen dhaqaa dafee dhaqeessii galmeessisaadha wantichi. Innaa kaanuu yaalamaa sa'aatiin 12 innaachi geenyu lama dhaqnee buunee jiddatti yeroo halkaayinaati. Kan shufeeriin saasafaa qaflaan irraa sarrafaa salli ala al-Mustafaa nuun jala mammaaru halkaayinaati. Nu keessan caalaa boodaa katamaa hojjaajoota kan fakkaatu jannata ijaarsi fooqisaatiiru halkaayinaati. Jedhanii akka kanaan walaloodhaan akka amma deemanii dhufanutti illee jedhanii akkas amma deemanii dhufanutti wanta kana barreeffamaan kaa'anii turani. Maashaallah. Egaa sagantaan keenya akkasuma jedha karaa dhumaatti deemaa jira hordoftoota keenya. Nashiidaa Arabiffaa akkasumas kan afaan Oromoo kan biyya keessaa dabalataanis illee nashiidaa Amaariffaa nashiidaa namoota hedduu akkati fakkeessituudha kanaan dura odeeffadhee ture si argeetis kanantu jiru. Dabalataan immoo kanatti hedduu fakkeessitee naan si arge akkasumas hedduu na hawwate nashiidaa ustaaza keenya ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa akka haala ajaa'ibaatti akkati fakkeessituudha kanan beeku. Akkasumas immoo ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa hedduu akka ajaa'ibsiifattuudhaa fi nashiidaan isaanii hedduu akka inni si hawwatu kanaan duras irra deddeebitee natti himaa turte. Mee nashiidaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa keessaa tokko lama mee nu jedhii sagantaa keenya karaa dhumaatti haa geessinu. Inshaallah nashiidaa hunduu gaaruma bararaa keessaa kamiin kan isaanii bakka kan. الله يا الله الله رب العالمين نترارمي يا موتي زلالمي. الله يا الله الله رب العالمين نترارمي يا موتي زلالمي. الحمد لله ملك الدياني شكري كيتي يا ربي الله يا رحمن. الحمد لله ملك الدياني شكري كيتي يا ربي الله يا رحمن. كانوا الرقم دي وقانو جينياني ولتنو في ديكونو جرينياني. السلام عليكم يا جماعة إخواني أني لا إله إلا الله وندم دقيساني كان فقو كان ديهو كان ندقيسان فقا ربنا الراقي عمري كيساني ميقا الدنيا راقي لكنك كيساني ربي سني فديري سمري كيساني سني فكجرجو جرينيا كيساني إن شاء الله مراد سني كيساني هرني رب العالمين نترارمي يا موتي زلالمي. الله يا الله الله رب العالمين نترارمي يا موتي زلالمي. إن شاء الله ما شاء الله. Kana malees immoo nashiidaa al tokko afaan Oromootiin waltajjii irratti hojjettee jennaan ansi argee jira. Mee nashiidachacha nuus jettee sagantaa keenya goolabna jechuudha inshaallah. Mee nashiidacha nu dhageessisi. عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله رحمني فناقني ربي دجنها جيرة سرا قلني كيت يا ربي كنرقيت محمد
أمة ساتوكيا فلم قلبي نجمتي كرادتشي في دوم بدا سئير بنادمي فداك يا رسول الله لبوك يا لودامي فداك يا حبيب الله لبوك يا لودامي وفي كتان كان هي أمتك تفين جتشو سنك راجي بايه ينددبو سفكاتشو عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله رحمن مفناقني ربي لجان هجيرة سرا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله egaa obboleessa keenya Imraan nashiidaa haala hawwataa ta'ee fi sagalee hedduu miidhaguu fi hedduu nama hawwachuu danda'u kanaan turtii nuti isaa wajjiniin goone kana fakkaata. Egaa nashiidaa kana malees Imraan hojiin hojjetaa jiru toora YouTube isaa keessa seentanii description irra jira achirratti subscribe gochuudhaan isas akka hordoftanuu fi inshallah torbee keenya jalqabaa irratti nama kana fakkaatu finneesni dhiyeessinira rabbiin isaaf haa dabalu jecha obboleessa keenya Imraaniin dhaamsa dhuma irratti dhaamsa ni qabu wanta ni qabu irraa dhaggeeffanne inshallah angara kootiin asumatti goolaba jechuudha. Inshallah hordoftoota gibee miidiyaa hundi keessanuu miidiyaan kun miidiyaan amma harkaa qabnu kun nama tokkoon hajal qabamu malee namni tokko yookaan obboleessi keenya Mansuuriitiin dhimmee hojii koo jedhee isiniif haa ta'abu malee miidiyaa hunda keessaniiti. Miidiyaa hunda keessanii irratti hirmaattanii hunda keessan waliif sheer gootanii miidiyaa guddisuu qabdanidha. Miidiyaa afaan Oromootiin inshallah ta'ala gara fuulduraatti immoo guddataa gaafa deemu kallattii adda addaatiin sagantaa akkaan bohaaraaf miidhagaa kan isiniif fudhatee dhufuutaa jechuudha. Obboleessi keenya Mansuur yaada kana gibee miidiyaa hidheesniif dhiyeessee jiresin immoo keenya jettanii harkaa fudhattanii guddisuun babal'isuun akkasumas hordofuun sagantaa keenya sheer gochuun mirga qofa osoo hin taane dirqama keessa illee jechuun danda'a akka kootiitti maaliif inni eega isiniif ta'amaa jiraatis illee harka deebisuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Inshallah ta'ala sagantaa akkaan babbareedoo isiniif dhufaa jiru argeen jiraanis sagantoota babbareedoo jiru. Inshallah atis sagantaa kana booddee nu wajjin akka hojjettu inshallah. Egaa sagantaa keenya ka xumurree jirra. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Keessummaa keenya barataa yookaan dargaggeessa Imraan Xaahir irra waan guddaa akka agartanii fi kennama rabbiin namaaf kennu keessaa sagalee ajaa'ibaa akka irraa dhageessan abdii guddaan qaba. Anaaf Imraan Xaahir nama ajaa'ibaa dandeettii ajaa'ibaa qabudha. Namoonni baay'een dandeettii akkasii qabaatanus bakka hedduutti jiraatanii bakka hedduuttis dhokatanii kan jiran dandeettii garaagaraa osoo qabanu garuu namoota isaan agarsiisuu danda'an dhabuu irraan kan ka'e yookaan immoo maallaqa garaagaraa dhabuudhaan kanneen manatti hafan hedduun jiraachuu ni danda'u. Naannoo keessanittis kan beektan ni jiraatu. Inshallah nutis sagantaa hin mukaa'inaa isiniif dhiyeessinuun ijoollee xixiqqoorraa hanga namoota gurguddaa dandeettii garaagaraa akkasii qabanu kan isiniin geenyu ta'a. Raayyaa abbaa macaan illee qophaa isaatti nafne raayyaa namni bakka bu'u hedduun akka inni jiru ijoolleen keenya lafaa dhufaa jiran hedduu agarsiisanii nama ajaa'ibsiisaa jiru waan ta'eef namni akka raayyaa hedduun ba'ee biyya kana keessatti shoora akka kanaa taphachuu kan danda'u dhaloonni haaraan danuun dhufaa jiraachuu isaayyuu kan irratti obboleessi keenya kun kan nu agarsiisedha. Kanaafuu obboleessa keenya Imraan Xaahirii rabba dabaluufi jecha sagantaan keenya isa ittaanuu fi sagantaa torban kanaaf isa dhumaa kan ta'e sagantaa isa ittaanutti darbina. Sagantaan keenya ittaanu tafakkura. Mee tafakkura irratti waan jettu yoo qabaatte nuun jedhiitii kara tafakkuraatti achumaan darbinee sagantaa keenya kara xumuruutti deemnaa jechuudha. Tafakkurri kanuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaatiin dubbate ilmi namaa kun dachii kana keessa deddeemee akka inni tafakkura godhee tafakkura inni godhu kun immoo akka wanni inni argu kun tokkichummaa rabbiitti qajeelcha dandeettii rabbii agarsiisa beekumsa rabbiin qabu agarsiisa waan ta'eedhaaf nuti deddeemsi nuti deddeemnuu fi bineensonni nuti arginu gaarreenii fi mukkeen bishaan garaagaraa nuti arginu gara tokkichummaa rabbiitti nu qajeelchu waan ta'eedhaaf sagantaan tafakkura jedhu kun xiyyeeffannoon isaa xiyyeeffannoo qur'aanni
kennu waan ta'eedhaaf nutis waan deddeemnu keessatti tola deemuu osoo hin taane waan daawwachaa keessa gadi ilaalaa akkamitti uume Rabbi akkamitti bareeche kana Rabbi isa kana immoo akkamitti fokkisiise jennee ilaaluun barbaachisaadha. Sagantaan tafakkuraa wajjin egaa asumattuu waa tokko jechuun barbaade maal inni gisee danuu bineensota gidduutti walitti bu'iinsi in uumama sana booddee walitti bu'iinsa guddaa booddee achuma walitti deebi'anii yeroo jarri wajjiniin jiraatan argina. Kanaafuu keessa haala qabatama biyya keenya keessa jiru irrattis wanti kuni sana ta'uu qaba jedheetanii yaada. Maalinni walitti bu'iinsi wayii uumamuu danda'a walitti bu'iinsa sana booddee takkattuu walitti deebamee waliin jiraachuun wama jiru. Mee hadhaa fi tafakkura kana ilaallee wajjiniin haa deebinu amma gamanumaan gara tafakkuraatti attaanu amma sanatti nu waliin tura irraa baradhaa. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Akkuma dhala namaa bineensonni illeen qindiidhaan jiraatu wal horuus waliin jiraatus walitti bu'iinsi illeen numa jira. Bineensonni illeen dhalaansaa korma hawwachuuf taatee addaa taasisa. Dhiirtis gootummaa isaa agarsiisuuf tooftaa addaa fayyadama. Mee hadha walitti bu'iinsa qamalee gidduutti godhamu haa ilaallu. Qamaltichi kun shamarran isa ilaalaa jiran kana fuulduratti qamaloota biroo injifatee qalbii jaraa hawwachuufi. Amma tuuta qamalootaa fuudhee gara lolaa deemaa jira. Akroobaatii hojjate cimina isaa agarsiisuuf fakkaata. Lola kana yoo injifatame warra isaa jalaa fuudhanii ilmaan isaa jalaa ajjeesu. Kanaaf duula kana injifachuu qaba. Lolaaf akka mijatutti tabbarra ba'aa jiru. Garee isaa lolaaf akka mijatutti bakka qabachiisaa jira. Amma lolli dhihaataa jira. Tabbarra ta'anii dhufaatii diinaa eeguutti jiru. Ilkaan isaa qarachaa achumaanis akeekkachiisa kennuutti jira. Lola kana injifatamnaan beekamtii fi taa'itaa isaa ni dhaba. Maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya jettee mitiiree mixiin. Diinni dhufee jira. Fuulleetti ilaaluutti jiru. Amma lolli eegaluufi. Amma diinni waan dhufe fakkaata. Lolli ifatti eegalee jira. Jagni lolee lolchiisa mitiiree akkas kunoo. Xiyyeeffannoon isaa ajajaa diinota isaa qabee injifachuudha. Hari'aa jira amma. Diinni dheessuutti jira. Diinni bakka dhufetti deebi'u malee gootni falma waan dhiisaa jiru hin fakkaatu. Amma diinni baqatee ajajaan mirgaan galee jira. Simannaan gootaa isaaf godhamuutti jira. Injifannoon karaa qe'ee isaatti deebi'ee jira.
Egaa daawwattoota keenya sagantaa tafakkuraa kanarraa waa hedduu barattanii qamaleen maal akka taates ilaaltaniittu egaa qamaleen akkamitti akkasiin wallolte akkamitti injifannoon akka inni dhufeesii fi wanta hedduu irraa barattaniittu kanarraa waa danuu akka baratamee fi sagantaan keenya isa xumuraa tafakkura ture inshaallah torban dhufu sagantaa kana caala hedduu hawwataa ta'ee fi nama barsiisuu danda'u qabannee isiniif dhiyaannaa diraamaan illee dabalatee jechuudha. Ani gara kootiin sagantaa isa hadhaa irratti kanan jedha. Ani qamalee qofa qamaleen bineensi xixiqqaan walloltee walitti araaramti ilmi namaatis bineensonni gurguddaanis wanni wallolee walitti araaramuu hin dandeenye hin jiru walitti araaramuunis woma tokko waan ta'eedhaaf isa kanas jabeessinee irraa qabachuu qabna irraas barumsa guddaa arganna jedheen abdii qaba. Egaa kanaafuu sagantaan keenya kun isa xumuraa ture. Sagantaa keenya kana gara fuulduraatti sagantaa kana fakkaatu hedduu argachuudhaaf gibee miidiyaa kanatti nama wal affeeranii gibee miidiyaa kana guddisanii sagantaan hedduun illee torbanitti kan dhiyaatanu jiru sagantaan oduun illee gara fuulduraatti kana malees wantoonni barbaachisoo yeroodhaan wal qabatan hundinuu gibee miidiyaa irratti ni dhiyaatu waan ta'eefu namoonni gibee miidiyaa kana irratti wal affeeruun qabanure. Gibee miidiyaa toora feesbuukaatiin toora teelegiraamaa ammas toora yuutuubiitiin hordofuu dandeessu. yuutuubii gibee miidiyaa sabskraayib gochuu hin dagatina. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.